Ramzi jechuun warra malkaati. Nama gosti isaa nooleeti. Darsi hime jaalalleedhaas hin jeebar ijoolleen obbolummaa walitti dhufnu isiin obbolummaa jaalallee sababni waliin nu fide jaalle sabboonaa argee sababni waliin nu fide aandareejiidha turre nuti yeroo san. Ishiinis aandareejii turte nuti sallee aandareejiidha turre. Namni aandareejii kun yeroo san UNS taphachiisti beektaa bakka taphaa minaamin achi wutti wal barre naaf maakii nuti minaamin nuti hundinuu keenyaa'u achi wal barree saayibataan achi nuti mana hiriyoonni dhiiraa hojii gallu qabna. Dubartiilleen ijoolleen biyyaatillee minaamin ijoolleen firaa minaamin hojii jiran. Isii tanaas fuuneef keessa. Dirree gabaabumatti. HD karaa gabaabaa sabboon ala waan kana gaafadhu karaa qaxxaamura. Afaan isaa kanaan afaanuma haasawaa jiru kanaan jaalalleedhamoo fireendidhamoo maaliidha danuu baasee bakka tana gabaabaa. TV remoo jiraati na dhaggeeffadhu akka macarrashaatti geessu jira. Boo na dhaggeeffadhu haasa maal taate rabshaan godhuun barbaachisu qarna waan nu dhaggeeffachuu jira miti. Kaniin siin jechuu jiru yeroo san ijoollee aandareejii taatu sana UN wal fiddee wal nu barsiisti. Sanboota nutiin kun maal taane mana tokko jira mana walitti kireeffannee akkanumatti hojii jiran. Hojii jiraachuu jalqabne sanboota nuti ijoolleen dhiiraatuun tapheen dubartii masrii keessa dalagaa ni qabdi. Maakii tanaaf dalagaa laallee qaamaanillee dee'ii fayyishiin tuni dalagaan tuni hin argamnee fi bakka nutummaan ijoolleen dhiiraatuun akkuma hojii jiran ijoolleen dhiiraatuun ni beektan. Fuudhis yeroo takka godhattee yeroo takka xapxap akka ijoollee jechuun naaraa minaamin akkasii jiraachuu turre. Ishiin tunis akkasuma hojii jiraatti akkuma yaala. Haalatuma kana keessa micaan tokko aayidiyaa bareedaa nuuf fiti. Aayidiyaa maal jiru? YouTube haadaleenu nama jiru. Maaliif ijoollee san keessa nama abshaala nama diraamaa danda'u minaamin hojii jirra diraamaa dalagu diraamaa daleena yeroo san isiin tun nu keessaa eenyu laati micaa Ramzii jaamu kana jaalachuu turte jechuudha. Ramzii kana jaalattee hatta farshoollee jechuun boochee hirriibaa na kaastee yaa obsaa kayitiin hojii falmi Ramzii kana niin jaaladha Ramzii tan maakii nama biraa maakii jaamtu jira ta Ramzii jaalattu ani Ramziidhaan jaaladha itti irra loluu turte. Taasisan argine kana hojii walitti hojii jaalachuu turre YouTube hojii daleene minaamin waayittii hojii daleene sanboota adda ba'an maakiin tu gaafa guddattu nutiin kun maal goone ni beektaa? Gaafa maakiin asliidhaan nama gurguddaa Nasraa Gursum jechuun nama nuti Nasraa Gursum siif himuu dandeessi. Nama likki na beeku gadi fageenyaani obsaa jetteeni gadi fageenyaan nama na beeku gaafa biyya irraa deemtullee gaafa kaayiroo keessaa deemtullee obsiyyi deemuuf hin deema akkana minaamin jee nama mana danda'u dhufeedhi akkana deemuuf hin deemaa natti mee deeme keessaa nama takka jechuudha. Yeroo san ijoollee tanaa hojii wal qunnamsiinee maakiin tun afaan waan beektuuf jecha nama kanaa hojii wal qunnamsiinee ajandaa barbaannee itti geessinee sappoortii ishii godhu ture. Haga gaafa raachuu hojii wal jaalatan jaanii haasa'uun kanatti jechuudha. As taa'ee jechuudha bakkaan jiru ta'a eegaan kaayiroo irraa deeme. Dirree kiyya akka gootu laalamma. Haasawa sirrii jirta laal. Osoo gara raachuu as hin dhufne raachuun leengaddaa. Isteebii isiin tarkaanfii isinii wajjii wal bartanii laayivii danuu kan Ramzii jaalattee. Amata afur kan hin kijiba siinii. Qoy. Laal tarkaanfii isiin aslii biratti ittiin kutte achirraa akkasin nu as kootu jalaas fidi. Okay siifin maana dhagee. Gaafa diraamaa hojii dalaguu turre kan siin jaa kana yaadattee miti. Gaafa diraamaa kana manuma keenyatti hojii dalaguu turre nu hundi keenyaa'u ishiinis yeroo sana aslii kanaas hin beektu. Sanbooda yoo yaadattee jiraatu taate 19 keessa 2019 jechuun Abiyyi amma kun Finfinnee keessatti hiriira bahamee Abiyyi kanarra boombii dabruudhaaf wanti takka dhuftee turte ni yaadatta? Abiyyi gaafa mucaa wallaggaa boombii kan qabee bitan. Mucaan du'isan yeroo san nuti maal jenneen maakii tanaan akka isiin jechuudha haasa'uu dandeessi Amaariffa kana ni dandeessi. Oromoodhaan karra darbe Amaaraa miti akka isiin jara kanaan rabsutuudhaaf ajandaa barbaannee dhufnee itti hidhamne maakii keetii laayivii Facebook keena filoora si deebisna keetii ol beekti laayivii seena sheer goona minaamin nutummaan warri mana keessa taa'u kun sheer godhuu jalqabne. You know what I'm saying? Sheer godhuu jalqabne. Maakiin tun sanboota beekamtii argatte sii galee miti. Beekamtii argattee aslii kanaaf hojii wal qunnamtee asliin kun faan Facebook kiyya jala deemtee ilaaluu dandeessu 2019 naafi asliidhaa fi reediidhaa fi hundinuu
guyyaa Nasraa Gursum sirba Finfinnee tee baastu suuraa hojii kaanii achi jala laxxafnee jira. Inumaatu mastaawaqaadha inni. Sigalee yeroo san nuti fookasii yookaan irra godhan dalagaa biraatiin qabaa waan biraatiin dalagaa ture garuu jara kana hojii saayibaa hojjumaan deddeemna ture. Sigalee dhiyoo kana garuu maakii wanni irra waqqasamu jirtu haga gaafa raachuuti mucaa kana hojii jaalachuu turte. Miidiyaa amarraa hojii jirani malee raachuuf ishiin mucaa kana jaalachuudha turte. Sambooda Ramzii kana. Ramzii kana jechuudha. Jaalachuudha turte mana takkaa hojii godhu turanii bara. Sambooda Mana takka hojii rafu ture. Iccitii gadi hin baasu jeeti malee sabboonaan haga muxxeesii harmasii galgala galsiisuudhaan ture bara. Gadi hin baasu maali jennaan? Ate maal maal laali? Maali namni hojii waa'ee duduu wal kaasa. Hojii bashannanaa. Chiri dage. Dhiise amma. Laali amma yaada kee faamnee jirra. Yaada kee hedduun walee jira. Laala Ramzi dirree akkamitti asliin isinirraa fudhatere akkamitti isin saamuu dandeenye? Karaa isaa itti walitti dhufanii. Asli namni itti geessi ana nutuma mataa keenyaan sin jeebar. Dayyib jaalallee teenya turte tan jaalalleen teenya tun akkamitti mana ijoollee argii galuu dandeenye? Akkaataa asli biratti dhayxeen siif himu. Reegas Abdus Seedaas hatta Mubaarak Musammaatillee ni beektan. Amaariffan danda'an hedduu. Ishiin tun amaariffa dandeessi. Ayyee. Micaan tun akka ol baatetti amaariffaa fi oromoffaan akka isiin osoo warri godhe nuti ni beektan ijoolleen hargeetan ijoollee qaroomtuudha saayiba kee. Hedduu. Fokos goonee amaariffaa fi oromoffaan akka isiin osoo irratti dalaguuf ture. Ijoolleen tun nama jabaa kana itti dhiyaachuu barbaadanii achuma wal baratan. Sambooda micaan tun feemas taatee xiqqoo beekamtii argattee feesbuuk irratti 2019 yaadattanii namni tiktaak irratti xiqqoo hasaawuu ture yoo 19 keessa jechuu wanta turtan tiktaaka xaqqamachuu turtan 19 keessa jaallefaadiloo qofa faadha warri geema taphatu minaamin. Maatiin faan tiktaak irra hin jiran asliidhaa fi hundinuu tiktaak irra hin jiran feesbuuka malee. Sigalee miti yeroo sanitti maal goone nuti gara tiktaakaatti illee akka ishiin dhufti goone as deebifne achi eegaltee jechuudha waa maraa'u achi osuma hasuun Afarsaa nama jedhamu kan ol gochi mee ililii darbataa jira. Afarsoo nama jedhamu kan. Okkee. Tifuuf. Eenyu afarsoo? Afarsoo nama jedhamu ol akkoo tokko tokko jira. Laal wanni ni isin jiru dirree kee dhageeffadhu amma. Okkee. Waa hunda naa gale laal amma wanni tajaa jirtu aslii fi Mubaarak faani hojii gartee haala Oromoo tokko tokko deemuutti isii waan dandeettii afaan Amaaraatiin dubbachuu irra qabduu fi bakka tana jalli yarri walitti dhufe ammoo bakki itti naaf demmaas eega jaalallee ta'e san taate hojii fakkeenyaaf walitti dhufeenya feemasummaa wajjin daldalachuu rakkoon qabu garuu eega mucaan kun mana tokkollee wajjii galanii Ramzii kana wajjiin akkanatti maxxate amma maal ta'u maal jireenya beektaa viidiyoo takka taati gallakkifte moo maali ta'isiin halaalaa fiidee lafa tanaatti irra jettee mucaatti maramte takkaa jira. Viidiyoota yuutuubii hojii dalaguuf immoo akkuma jaalalaatti fi isin miira keessa galteetti utaal. No. Yeroo takka amma yuutuubii maqaa siif hima sabboona. Yuutuubii maqaa siif hima. Ramzii maqaa jira. Dhaqiitti ilaaltee nama kuma takkaa jiraame jala dhaqanii ilaaluu danda'a. Ramzii maqaa jira yuutuubii san. Ijoollee ta'e jechi jala dhaqaa guuruudhaa viidiyoo. Dhiyoo tana maali ni beekta? Dhagaye dhiyoo tana wanni viidiyoo sanii fi laal dirree wanni viidiyoo sanii fi yaada tokko naa dhufe laal dhiyoo tana geessi irra osoo teessu ibsi shaakii jetteen yeroo ati dhufte laal akkanattiin lafaararree xirgee sitti maramaa jetteen mucaa kanaat amma dura akkasumatti xirgettee itti maramte viidiyoo argeetiin wallaahi hedduu ulfaatan jee kalaas. Maal ni beektaa maakii jechuun kan inni kijibee isiniin jenne maakii jechuun intala jechuudha wallaahi kan inni intala muxxee isii azaaba keessatti intala haadha isii muxxee isii azaaba keessa sareen arrabdu maaliif isin jee ni beektaa an dubartiillee arrabsuun fadhu
waan inni si arrabseef qaba. Namni qorii hojii nyaatetti udaanii intala udaaniiti tiitisa. Dhiyoo tana maal jette minni ni beektaa natti hinaafaneetti namni kareessa sappoorti si godhuu ture ajandaa si kannuu ture waan ati irratti asooti si kannuu ture akkamitti si xiqqeessuudhaaf yaada. Amma natti hinaafan jette wallahi kan kijiba siin jedhan biyya yuukeetiin jira alhamdulillahi rabbil alamin. Si gareemti isiidha taajaan qabu rakkoo biyya keessaatti taajaan qabu yoon hin taa'is ni nyaadhu yoon hin dalagees ni nyaadhu. Si gareemti isiirraa hinaaffaa hin qabu garuu akkamitti ishiin dhuftee waa'ee keenyaa sanii gaddeebitee nurraa hasooti. Unaamse waan asin cichu jiru sabboona adda baafattanii jirtanii warres keessa jirtan. Warres Assalamu alaikum. natti hinaaftanii eeganoo isin gantee aslii bira galtee aslii jalan to'annaa aslii jalatti jalaa bahuu dadhabdee achi turuusu akkamitti dalii waan takkaan siin jaa maakiin feetu aslii jalatti agartu aslii jechuun namaan inni hedduu dinqisiifadhurraa maaliif hin dinqisiifadha aslii jechuun nama beekamtii mataa isaatiin dhufe konfidensii mataa isaatiin dhufe malee aslii jechuun sappoortii oromoo godheetii miti dhufe aslii jechuun dubartii biyya arabaa jirtuu fi dhiira biyya arabaa jirtu raggabee arrabseeti dhufe ijoollee re'eetu jechuudha. Namni jaallatan 19 keessa asliin 18 fi 19 keessa nama arrabsuu ture malee waa'ee oromootirra haasa'uun turre. waa'ee oromoo guban qabu dhuga qabsoo keessaatiin jiru akkasuma namni waa'ee oromootirra haasa'u ture reediidha. Sigalee miti abduu seedhaa fi akkasuma mubaarakiidhaa fi asliidhaa fi akkasuma jarri kuni waan biraa ture. Maakii ammoo wanni isin akka isin feemasa taatu fookus irra goone nuti yeroo san abiyyi akkasuma goone abiyyi rakkoo biyya keessatti itti uumamne maakii ati feesbuuka kana banattee laayivii seenuu qabda. Ijoollee tana keessa mucaa yaayaa jaamu tokko jira mucaa qarootee tokko. Isiin akka asirratti HD waan akka si gaafadha galata mulfadhu barri ammaati jechaa jirtu 19 bara Abiyyi Ahmad Finfinnee keessa boombiin itti darbamtee mucaa warra Wallaggaa. Yes man bro. Amma immoo isiin akka achi asiin dhufee eeguma sooshaal miidiyaa irra dhufee waggaa 4 immoo maali jetti? Siifi nama bakka tana. Laala Facebook irratti hin beektu ati afarta ati biyya jirta gaafa nu beeka. Ani waggaa 8 si beeka Facebook irra jennaan kijiba DC naan jette ani ergaanuma sooshaal miidiyaa dhufee waggaa 4. Habarso na habarso dhaggeeffadhu wanta kan siif hima wanni jira maal ni beektaa maakii jechuun 18 gara Ijiptii dhufte naaf isiin jechuun nama yeroo takka gara Ijiptii dhufe. Okay. Galanti samboota 19 keessa aandareejii keessa osoo hojii jiru aandareejii jechuun nama amma 18 namni as jala jiru namni tokko na beeka namni jechuun bakka wanna ijoollummaa jechuun oolmaa biyyaa sana gartee oolmaa biyyaa jedhanii ijoollee barsiisantu jira. Ijoollee akkasitti UN nu gargaaru turte sababni nu fi ishiinii fi Ramziin kun fi gruppiin tiimni YouTube hojii. Tunisuma dhugaa isiidha koi. Wallahi isiidha kan inni kijiba siin jenne. Wallahi ani tubbuna dhiyoo kana arkeen. Aboo kalaas tubu gurba. Aboo gurbaa jo bira kuma takka nu jala jira. Baay'ee rifadhe. Sigalee. Aboo jo fi dirree jo fi bilaleek. Akkasii ilaalu. Namoonni si arrabsu ture san ajandaa isii ka dhugaa harkaan qabu. Ya amma isin argamu. Yeroo dubbattu yeroo haasofitullee nama takkaa harka dhiiraa harkaan qabe akka nama takkaa harka dhiiraa harkaan hin qabin itti haasofiti. Wallahi warabbul ka'aba kaniin kijiba siin hin jenne ibsishaa gookana inni ilma dhiiraati nama bareedaadha nama si koomandooti namaan hedduu qabatu namaan respect godhu. Gaafa qaamaan arge yoo ibsaan isii fuudhe ani surriidhaan mataan baafadhaan siin jee isiin dingilinaa yoo qabaate. Ya ilaahi Abu Khalifa. Nama dhiira afuriitu isii salee kaniin kijiba siin hin jenne mana takka keessatti kaniin kijiba siin hin jenne kaniin ijjitii yaan arge jechuudha. Maashara astamaari na barreessa. Facebook ana dubbifte timma karaa gabaabaa deemna Facebook ana dubbifte. No Facebook an sifin barreessa amma jechuun osoo sarchi godhu jiru sabboona waan gaafate sanitiin PC keeyichoo feesii hojii isaa hojira. Sarchi godhine na dubbisi amma naaf sabboonaa fi afarsaa haasaa hanga sarchi godhine dubbiseti dhagaa amma Oromoo kanattis wayii hima Oromoo dhaggeeffadha.